abbichuun buna facaasee yatan booyyeessi dhaabuu laftun duusuma fakkaatee yaqalloo qilleensi raasuu abbichuu lagaa tokkeerra marmaarinii lachittuu nagaa qoreensi waraaninii fi kanneen biroo sirboota Oromoonni tuulamaa ittiin abbichuu faarsaa turanidha. Oromoo biratti mucaa sana jedhamee kan waamamu abbichuun Jaanoo biratti immoo Yaalii jedhamee maqaan isaa Salaaliyaan Garaayyaatti raayyaadhaa hanga Yatambeetti Yatambeedhaa hanga Xaaliyaanitti fulla'ee waamameera. Mootummaan isaa immoo dhalatti darbeera. Seenaan isaas lafeen margeera. Barri 1928 bara Xaaliyaaniin yeroo lammaffaadhaaf irree Itoophiyaa cabsuudhaaf naqabduu hundumaa fayyadamtee gara Itoophiyaatti duulteedha. Kulkula mo'atamummaa ijibbaata lolaa dubbii haaloo ba'uu gadoo xiiqiidhaan guutamte qabaachuun miira injifannoo qofaa qabattee yoo as duultu marsaa lammaffaanis akkuma marsaa jalqabaa injifannoodhuma gootota Oromoo 100 lakkaa'amaniin xumurame. Marsaa gadaa keessatti sadarkaa gaammee seera loltummaa addunyaatti immoo loltummaa naafuutii sinqiidhumallee loltootaaf dhiyeessuuf dirqama kan hin qabne abbichuun waggaa 16ffaa isaatti waraana ajajee ni leenjisee ni lolee ni lolchiisee fita waraanis ta'ee warra booda deemoo osoo hin taane warra dura deemee karaa lolaa saaqu ta'ee lolas ni saaksisee lolchiisees injifannoo dhiigaan galmeessisee. Mucaan kun gosaan tuulamaa latiinsi isaa immoo warra jaarsoodhaa balballi isaa immoo jaangalaanii. Kitaabni yaa Habashaa jabduu jedhu kan dhalataa lammii Cheek Rippaabilikiin Injiinar Adoolfi Pallaasakiin barreeffame akka ibsutti loltoonni Itoophiyaa keessattuu immoo gootonni Oromoo weerartoota Xaaliyaanii goraadeen qaluun injifannoo gootaa galmeessan hedduu ta'anillee anaaf injifannoon kun kan abbeeti jechuun barreesse. Waraana Yatambee booda Jaanuun osoo Finfinnee hin galiin dura Mokonninota isaa waliin shangoo dhaabee Salaalee Fiicheetti haala lolaa fi injifannoo argame erga Mokonninota isaatti himee mootummaa isaaniitiifis galateeffatee booda gidduutti immoo ija isaa gamaa gamanatti ergee yaali Jimmaa mamoota alnabbarabbatiin jechuudhaan ija isaa lamaan keessaan imimmaan dhangalaase. Dubbiin Xaaliyaanii walakkaa ol xumurameera. Kanafis xumuruudhaaf humna qabna. Garuu immoo weerartoota akkasii barbadeessuuf kan akka abbiifaa dhabuun keenya injifannoo argannetti bishaan naqeera jechuun Jaanoo fuula isaa gara Finfinneetti naanneffate. Jaanoo yoo fuula isaa gara Finfinneetti naanneffatu oftuu xiyyaara isaa kan Aayirlaandii fi doktara isaa kan Awustiraaliyaa dabalatee Mokonninota isaa waliin yoo qajeelan barreessaan kitaaba yaa Habashaa jabduu Adoolfi Paalsaakiin reenfa firaa 7 garagalchuu akka jedhan tarii abbichuun akkuma tasaa yoo hafee bultuma lamaafillee achitti hafee eeguun qaba jechuudhaan murteeffate. Adoolfi akka barreessetti nani Jaanoo biraa fuukoo murteessu namni biraa Birhaanii fi koloneeliin yeroo sanaa umuriidhaan baay'ee raagee Konovaalovitu na waliin Fiicheetti hafe jedhee oolmaa keenya guyyaa jalqabaatiin duusin birtuu eegaa ija keenya immoo gamaaf gamanatti ergaa nama farda shaanqoo yaabbatee as deemu hundumaa abbii se'uudhaan alatti waan ni gadi cobe tokkolleen turre. Halkan dhiitee ogachiifnu immoo abjuudhaan abbii waliin lolaa bullee barii lafaa kaanee ija keenya asiif achi erginus dubbiin dhamaraasuu nutti ta'us booddee keessa garuu koloneel Kolovanov gaafii abbiin ni jira jettee yaaddaa jedhu ani gaafannaan
yeroodhaaf deebii tokkollee osoo naaf hin kennin tabba xiqqoorra taa'ee ija isaa gamaa gamanatti ergaa ture irraa gadi mucucaatee ka'ee ammas ija isaatiin lafa safaruu isaatti fufee takka ture garuu galgala iddatti raftee booda loltoonni abbii murnaan wal kutanii warra jaarsoo galuu isaanii dhaga'eera. Maaltu beekaa yaalii goraadee unaan giboo limaxaa yihoonaal jechuudhaan cancala yaadaa koo addaan citee walitti naa guduunfee. Koloneel Konovalov amma barbaaden tura malee inni amma fe'ee tura malee hin duunee ni dhufa. Anis osoo ijji koo yookaan jiraasaa yookaan immoo du'ee isaa hin argin hin galu jechuudhaan yaada isaa addaan kutee. Iddoo kanatti garuu ergamaan Jaanoo tokko dhufee Jaanoo akka nu barbaadan yoo nutti himu nus yeroo keenya osoo hin gubiin gara Jaanoo deemuudhaaf kaanee. Ergamaa Jaanoo kanaan erga kaanee booda Jaanoon eessa akka jiran gaafannaan isaanis qalbii namnaan Finfinnee osoo hin deemne asuma Dajjaash Abarraa bira akka turan nutti himanii. Nutis dhaqnee isa dhumaa Jaanoon galateeffamne isaan gara Finfinnee nummoo gara eegumsa abbiitti deebine. Qoturree nutis abdii kutannee iddoo sanaa gara biraatti maluudhaaf dunkaana keenya dadachaafachuu jalqabne. Ani ergaan dunkaana kana dachaasee booda fuudhee akkan hin deemnee fi yaadannoo abbichuutiif akka ta'u erga murteessee booda yoon gadi ba'u Dajjaacha Abarraan karra gubbaa dhaabbatee jira. Bulchaan Salaalee yeroo sana Dajjaacha Abarraan maaliif akka dhufe yeroof nu galuu baatullee erga Jaanoo simatee keessummeessee booda nusirra deebi'ee nu galateeffachuuf akka dhufe nutti hime. Dajjaacha Abarraan ergamtoota isaa nutti ergee osoo nu waamsisuu danda'u ofiin waamuu dhufuun isaa immoo anaa fi koloneel hedduu nu gammachiise. Beelaa fi dheebuu yeroo dheeraa booda biddeena ittoo diimaa fooniin ni nyaanne murachiifnii fi boognis yoo nu dhufu dhugaatii garagaraa sitti dabalannee tamboon aarsinullee osoo nafiin achumatti yoo dhufu yeroodhaaf abbichuu dagachuudhaaf dirqamne. Erga nyaannee dhugnee booda garaa jabaadheen waa'ee abbichuu lola qorbaa ta'utti waraana raayyaatiin miidhamni guddaan akka irra ga'e garuu immoo hin duune ba'umsaa hin oolle jechuudhaan Dajjaacha Abarraatti hime. Waan abbichuu immoo nu qofaa osoo hin taane Jaanoo illee osoo garaa gubuu gara Finfinnee akka deeman yoon Dajjaacha Abarraatti himu Dajjaacha Abarraan abbiin akka hin duunee fi guyyaa kaleessaa loltoota kan baataa isa waliin lolaa turanitti nagaadhaama akka turee fi har'a akka dhufuu danda'u yoo nutti himu dacheen waan dhootee nu liqimsitu nutti fakkaateen yaada Adoolfi kitaabasaa yaabashaa jabduu irratti barreesseedha. Dajjaacha Abarraan akka isaa jedhan malee dubbiin isaanii nu hin liqimfamne. Bulchaan Salaalee kun takka jedhee sangaa abbichuuf qalamuudhaaf qophaa'ee fi booka ubboodhaan gugguutee gara alaatti yoo baasan amma tokko shakkiin nu keessaa ba'ee ture. Nutis gammachuun osoo booka qophaa'ee dhugnu gidduu gidduutti ergamtoonni Dajjaacha Abarraa abbichuun dhufaa akka jiru irra deddeebi'anii nutti himaa turanillee daqiiqota muraasa booda achi buuteen ergamtoota kunneen ni dhabame. Dubbiin osuma kanaan jiru koloneel Kolovanovii fi Birihaan yoo hirribaan fudhataman anaa fi Dajjaacha Abarraan bullukkoo keenya uffanne balbala fuuldura teenyee osoo haasofnu dubartiin milki qabeettii wayii ubboo bishaan guutuu qabu baattee yeroo dheeraadhaaf dhaabbattee gamatti achi ilaaltuu arginaanan ka'eetti siqee yoo gara ishiin ilaaltuu ilaaluu omtuu natti mul'achuu hin dandeenye. Tuma sissiqee gadi jedhee ilaalus alaalarraa omtuun mul'atu. Dajjaacha Abarraanis dhufee gadi jilbeeffatee ija isaa gamaa gamanatti na waliin ergee suuta jedhee ammas ija koo yoon gamaa gamanatti ergu
farda dhaabbatee jiru waan fakkaatu wayiitu gamaa xiqqatee natti mul'ate. Waan natti mul'ate kanas Dajjaach Abarraattan agarsiise. Yoona kana Dajjaach Abarraan fuullee fagoorraa waa dhiyeessee mul'isu kan yeroo waraanaatti fayyadamaniin yoo gamatti ilaalu gamaa xiqqeenyaan kanas mul'atan gootota fardeen sadii qaqqabatanii dhaabbataniidha. Irra deddeebinee yoo ilaallu abbaan shaanqoo abbichuu ta'uu akkan oollee akeektuu wayii arganne. Akkuma abbichuu argineen dafee Dajjaach Abarraan abbichuu maal hojjetaa achi maa hin dhufuu yoon jedhee gaafadhu bulchaan Salaalee kun akka golfuu wayii ta'ee leenconni silas maal godhu adurroota keessaa jedhee abbichuun leencota mootii leencaa ta'uu isaa natti hime. Ani garuu abbichuu durirraa qabeen beeka. Akkuma abbii argineen manatti ol deebinee warra rafanis dammaqsinee akkuma isaan kaafneen dafnee fardeen keenya gulufsiisaa qajeellee yoo achi geenyu garuu namni tokko illee hin turre. Garuu calluma jennee gara dirree waraanaa qorbeettoo uttosoo deemaa jirru kuma tasaa fuullee gamaatti ijji keenya lachuu abbichuu irra bu'e. Iddoo lolaa geenye osoo abbichuu fa'aa hin argin waan naannoo sanatti ta'e kan nuti duraan hin argine kaafne yoo namoota gaggaafannu abbichuun fa'aa achuma akka jiranii fi loltoonni lafoo abbichuu garuu gara kuyyuu abootee fi jaarsootti akka deebi'an nutti himanii. Iddoo kanatti fardeen sadii gara keenyatti yoo gulufaa dhufan iddoo teenyee kaanee dhadhaabannus dursa gulufee kan nu bira qaqqabee mucaa xiqqoo sanaa abbichuudha. Yoo abbichuun nu bira ga'u gammachuun keenya daangaa dhabee fuula abbichuurraa garuu gaddatu dubbifama. Ta'us garuu abbichuun akkuma faradoorraa utaalee bu'een onnee gootummaan Dajjaach Abarraa mormaa fi harkasaa dhungate. Abbichuun erga ofii isaatii nu dubbisee booda gootota hiriyoota isaa gara siyaas gulufaa jiran harkaan nu agarsiise. Adoolf Ergan ija kiyyaan leenca warra Tuulamaa korommii laccee ilmaa kan onneen ishee olii abbichuu arginaan kanarra maaltu naafaa yoo barbaade mucaan kun har'allee yoo du'e homaa miti jedhee dachee goototaa korommiiwwan warra jaarsoo mucaa loltee lola hin quufne abbichuutti nagaa dhaamee fuula isaa gara Finfinneetti naanneffachuudhaaf murteeffate. Garuummoo abbichuun Dajjaach Abarraa fi namni kun xiqqoo akka isaa wajjin haasa'an barbaade. Koloneel Konovalov Brihaan abbichuu fi Dajjaach Abarraan diriirtuu lafaarra teenyee osoo gootarraa gootummaa qorataa jirru gootonni hiriyoota isaa Warquu fi Habtoom dhufanii nutti dabalamanii. Erga isaaniif salaamtaa gootaa kenninee booda abbii ammaan booda maal yaaddaa maal taataa jedhee hon gaafadhu. Gaafiin koo gaafii dabeessaa yookaan immoo gaafii gowwaa ta'uunsaa utuma natti mul'atuutiin yaada Adoolfi. Abbichuunis dubbii qolaatiin gara fuulduraatti maal akkan ta'uu yaadu yeroodhaaf beekuu baadhus wantan sirriitti jala mureessitti himu garuu mana barumsaa Xaaliyaanitti akkan hin baranneedha. Dajjaach Abarraan garuu osoo ani deebiin kenniifiin na dursee mucaan gaadurree garuu immoo leenca caalu kanaan abshir guyyaa tokko ni barattaa jedhan harka isaaniitiin goofaree gaaddisa dhiiraa abbichuus sukkuumuuni. Abbichuun ittuma fufuudhaan Dajjaach Abarraadhaan dulluma keessa barnoonni maal gooti jedhee barumsi bilisummaa booda hin wayyuu jechuudhaan ammas dubbii qoolaatiin Abarraatti deebise. Gaafiin koo ittaan immoo abbichuu amma garamitti deemtaa yoo ta'u deebiin abbichuu immoo anoo hin beeku garuu qalbiin koo gammoojjii warra jaarsoo keessa jira. Yoo ammaatte immoo gara ginda baratitti fulla'uun koo waan hin oolleedha. Kan ammoo shaanqoo koorraa nu badha jechuudhaan ammas deebii garaa nama nyaatu deebise. Yoo kana Dajjaach Abarraan adaraa immaammaa osoo hin argine akka hin deemne yoo jedhan abbichuun ulfi koo inni guddaan isa kana bar jedhe. Garuu immoo akkuman ta'u ta'ee ijaarmee kiyyaa arguun dirqama. Kana gochuuf immoo
yookaan torbaan tokko yookaan hordaan tokko jedhee haadhoo koo tokko yatan beettan awwaalee haadhoo koo tokko immoo son arguu joobirri nyaateera maal jedheen ija ishii ilaala ulfa kanatu na keessa jira sadii taanee manaa baanee qubaa kiyyaa akkamittan deebi'ee galaan deebii abbichuun deebiseedha garuu immoo nan beekaa haati koo haadha gootaa waan taateef hundumaa ni beekti du'aatiin obboloota kootii ishiidhaaf homaa dhiisuu danda'a ani biraa hafuun garuu yoomiyyuu qalbii na cabsa jechuudhaan dhiirummaa haadha isaatiis ni jajee abbichuun kana dubbate erga takka callisee loltoota koo lubbuudhaan hafan deebisee leenjisee ammas gara gammoojjiitti galuun barbaada ta'us immoo guyyaa tokko haadha kiyya arguun dirqama arguu akkan qabu nan beeka jechuun dubbate Dajjaacha Barraanis da'oo gaarii naaf qopheessi si waliinan jira yoo jedhu abbichuun waraqaa dadachaate tokko kiisa isaa keessaa baasee kana harmee kootiin naa ga'i jedhee Dajjaacha Barraatti kenne waraqittiin kun loltoota xaaliyaaniin wareegamu obboloota isaa haadha isaatti beeksisuuf akka taatu garanumaan fooliin shinatti dhufeeraan yaada Adoolfi. amma waliin dubbachuu qabnu dubbanne amma dubbachuu dandeenyus dubbanne erga addaan ba'uu kaanee abbichuu yoo tokkicha iyya isaa gara warquutti qisu warquun dhaqee ishaa waraqaadhaan golgame tokko yoo fidu abbiin waraqaa isaa irraa tarsaasuudhaan shugguxii tokko yaadannoof jedhee Dajjaach Abarraadhaaf kenne Dajjaach Abarraanis erga shugguxitti asiif achi garagalchee ilaalee booda abbichuudhaan sii kan biyya bilisoomsu jedhee imaanaa biraatti kenne garuu shugguxiin kun yoo xiqqaate diina tokko ajjeefti jechuudhaan imaanaa shugguxitti deebisee abbichuutti hime abbichuun ittuma aansuudhaan goraadee akka warqee calaqqisu immoo qola isaa keessaa ulluqqise kun immoo gaafa rakkootiif sii taati jedhee koloneelitti kenne koloneelis imimmaan waliin goraadee abbichuu harkaa fudhate abbichuun yeroo sadaffaa irratti goraadeen kun kan gaashuuti goraadee gaashuun ittiin diina qalaa tureedha kun siifis yaadannoo haa ta'u jedhee erga koloneelii kennee booda anaaf immoo waan kennu dhabee xiqqoo ishiitti yaadee asiif achi garagalee goraadee isaa ofirraa hiikee yoo inni atis yaadannoo kootiif kana qabadhu naan jedhu ani garuu hiixadhee harkaa fuudhuun barbaanne nan beekaam goraadeen abbii kun tambaareetti morma diinaa meeqa qaleera kanaaf goraadeen kun anarraa hin bareedu sumarraa bareeda jedheen itti deebiseen yaada Adoolfi meeshaa gootaa fuudhanii eessaan dhaqu yookaan immoo maal lama fayyadaan yaada Adoolfi nutis sanumaan adda baane Itoophiyaan boolla du'arra dhaabbatte kan akka abbichuu fa'aatiin osoon du'iin du'arraa hafte garuu immoo ijji koo fi ijji abbichuu sanaan booda waliin argine goonni gara waraanaa ani immoo gara manaan yaada Adoolfi kitaaba isaa Yaabashaa Jabduu jedhu irratti barreesse maddi keenya kitaaba Yaabashaa Jabduu fi seenaa du'aa fi kanneen biroorraayi.